nagaa jirtanii miti? Jirra እንግዲህ ኦልሞስት bilbilli natti seenaat na rakkisaa jira dhiifama wanti taasifamus jechuudha. Hin dhaga'amamu sagaleen kiyya. Xiqqoo muuziqaas bira jiru tunuu qannaste dhiifamaa wajjin. Wayyee gan dafeetiin haala jiru isinitti himeetu isinirraa bu'a. Har'a deemeen ture ganama imbaasii jechuudha. Warroota imbaasii illee argadhee jira. Keeziin ishii almost mucayyoon tuni ani iddoo biraatitti kanan dhagaye almost torbee tokko jechuun dhagaye. Mucayyoon heega kunumtu iyyuu raawwate almost torbee sadii darbee jira beektanii. Erga duutee heega mucayyoon boqattee torbee sadii dabarteerti. Kan boqatte immoo namoota biraati irraa kan haasa'amu kan biraati imbaasiinis kan jechaatoo jiru kan biraati. Mucayyoon kan boqatte wannoodhaan eenyu kana gaazii ittiin nyaata hojjetamu kan hin beektanii miti siliindarii irratti fanadda'e. Siliindarii kanaan gubatte mucayyoon hoggaa gubattuu namtichi ishiin bira dalagdu sunis gara achi hin deemne. Gara hospitaala hin geessine mucayyoo hospitaala otoo hin deemin bakkuma daldaltoonni mana ijaazaatitti qabanitti mana ijaazaa deebisee mana yaalaa geesse jedheeni. Mucayyoon kun immoo hammam akka turteetu gara mana yaalaa deemte hin beekamu. Mucayyoon daldaltitti kan ammoo hoggaa gaafatamtu maal jette? Ani mana yaalaa geessee jedhamte jette intalli gaafa kam akka mucayyoon ibiddi itti qabate hin beekamu gaafa kam akka ishiin mana yaalaa geesse hin beekamu. Mana yaalaa mucayyoon intalli kun heega deemteen booda manni yaalaa raasaa kiimaa dadhabnaan karaa Abudaabititti dabarsanii. Kan boqattee mana yaalaa Abudaabititti. Abudaabitti boqatte jechuudha mucayyoon kun beektanii. Kanaafuu yoo Abudaabitti boqattee ta Abudaabiidha ammoo gara raasaa keemaatitti deebite. Gara raasaa keemaatitti hin deebite intalli kuni reeffi ishii kan jiru raasaa keemaa jira jechuudha beektanii. Raasaa keemaa jira? Reeffi ishii raasaa keemaa jira. Kanaafuyyuu amma maalidha? Normally amma kanaan informationiin isinitti hime kuni informationii mootummaa harka jiru miti kun informationii as jirudha malee jechuudha beektee informationii imbaasii keessa jirudha beektanii. Informationii as imbaasii keessatti dhaga'eedha. Kanaafuyyuu maalidha amma falli jiru isinitti fakkaatee har'a hookan boru kriminaaliin jira kan kisiin itti baname jechuudha chaarjiin. Kanaafuyyuu chaarjiin kun hookan boru hookan iftaan harkatti nuu laatanii jechuudha imbaasiin. Tole kanaafuyyuu chaarjii imbaasiin kun nuu laatu irraan tikikkiliidhaan intalli kun gubachuu ishii jarri maal akka godhan balaa maalitiin akka ishiin boqatte kun ammoo waraqataan barraa'eet nuu kennama jechuudha beektanii. Isa kan ammoo warri afaan beekan warri afaan Ingiliffaa dubbisuu danda'an isin asirratti isinii maxxansinaa isa hin laaltaniitu waan hojjetan jechuudha beektanii. Kanaafuu haalli jiru kana mootummaan immoo ijoolleen warri ishiin bira turte manni ijaazaa jedhamu suni isaanuyyuu hidhamaniitu waasiidhaan gadhiifaman. Beektanii? Kanaafuu haalli jiru kanaadha. Normaalii warroota imbaasii wajjin communicate goonee jirra. Warreen imbaasii immoo piroosesii intala kanaa akka fixanii fi akka haalonni hundumtuyyuu mucaayii gara biyyaa galtuuf almost haalota tokko tokko godhaa jiran isaanis. Namtichi samma gaafatamaa jira jechuudha kan ishiin biratti gaaziidhaan gubatte jechuudha. Tole? Okay. Hin dhaga'amaa?
Sagaleen kiyya sinitti dhagahama uummata mucaan wakiilannaa fudhate kun reeffa mucayyattii dhalaalee jira. Moollaal. Reeffa ishii boru kan iftaan deemnee ilaalla. Boru kan iftaan ilaalla marrajaa kan. Kanaafuu borofiftaan keessaa sin eegna reeffa ishiidha. Akkuma jedhan ibiddaan gubattee yookaan immoo waan duuteen boru nutti himtanii jechuudha. Amma isin imbaasii deemtanii imbaasiin waan siniin jedhe bichaa geessan malee wanni isin geessan an biraan jiru. Humtuu hin jiru wanni biraa amma almost imbaasiin qabee jira informationii nu harka jiru immoo informationii wani kana beekte nuti immoo maal goone imbaasiin dura us jedheetu almost haala dhaga'ee mucayyoon kun du'uu ishii argeera maatiin isaanii immoo imbaasiidhaan yoo guddaa ministeriidhaan immoo asitti galchanii jiru waraqata akka reeffi gara biyyaa nu galu jedhaniitu jechuudha. Maatiin xalayaa barreeffate. Xalayaan isaanii hundumtuu nu harka jira. Xalayaan isaanii hin jira waan ta'eef nuti immoo yoo amma maal goone mucaa wakiilannaa fudhate san waliin nuti kan barbaannu normaalii isaan kan barbaadan akkasumatti bakka almost kan taateetoo akka galtu barbaadame beekte imbaasiin kan fedhe jechuudha. Kanaafuyyuu nuti immoo maal goone intalli kun balaa maaliitiin akka boqatte wanni kun hunduma isaatuyyuu beekuu qabna. Kana duras akkanumatti shafaaffantanii too haala jiru galchitanii jirtanii reeffa duwwaa galchitanii jirtanii jennee tokko dubbannee jira. Kanaafuyyuu isaan immoo haala nuti itti himne kanaan rakkoo hin qabu kissii banachuu hin dandeessanii mirga qabdu kissii banachuu kissii banattaniitu takataattaluu mirga qabdu. Kanaafuyyuu wanta barbaadan hunduma isaatuyyuu nuti isin gargaaruu dandeenya. Kanaafuyyuu haala kanaan sisirreessuun ni danda'ama jedhanii jiru waan ta'eef nuyi amma akka uummanni asirra jiru kun amma akka kan wanni inni beeku kanan barbaadan maalidha namoonni hedduun amma asirratti iyyuu dubbisaa jira sobduudha soba akkas jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf nuti illeen iddoo reeffa mucayyoodhaa kan hin deemne yookaan boruu yookaan iftaan deemne. Isin imbaasii deemtan malee bakka reeffa mucayyoo hin deemne. Ganni koo hayyama malee deemuu hin dandeessu bara. Keessi tokko banu malee akkamittiin deemaan chaarjii tokko farkaa qabaadhu malee akkamittiin deemu. Si galeera miti maalidhaa fi anillee immoo ofii kiyya ofirre. Hin dhaga'amaa ganni? Hin dhaga'amaa? Bilbila tunatti seena dhiifama. Of riskii keessatti seensisuun barbaadu beektee otuu waraqata tokko waraqaa informationii waa'ee informationii beekee hospitaala kam akka jirtu otuun beekee dhaqeetiin reeffa ishiin agarsiisaa jedhaanii beekte si galeera miti. Kanaafuyyuu informationii tokko malee intalli kun reeffi ishii raasa harkeemaa jira jedhame malee raasa harkee hospitaala baay'ee. Okay, miliyoon kokoyeetis tokko warri komentii akka eeggadda mucayyoo duute isobdanii maalii gootanii soba jettanii waan ajandaa godhatan nama maqaa busheessanii dhugaa namaa awwaaltan dhaabbadhaa isin hundi keessanuu warra asirra jirtan hundi keessan mucaan waan dhaga'e isinitti himaa jira waan dhaga'e isinitti himaa jira. Ammaan booda waree takka tiktokii kanarratti dhaga'ee jennaan dhugaa rabbii tiktokii kana guruuppii isinirratti gubna. Isin sakaallaa malee hiikoon beektanii ijoolleen tiktokii kanarra jirtan. Amma hin soba kan jettan aqeetan imbaasii gaafa deemee malee reeffa sii bira dhaqee ofee isin guddaa jiruumeen. Sinii galee borummoo footoo isaa maxxansitanii irraa shaafaluuf taatanii. Tokkittiin teessa waa'ee kana keessaa kan bu'u. Dhugaa dubbachuudhaaf tiji galatoomii maal sitti fakkaate ani amma isa viidiyoo kanallee akka waraabdanii tokko poost na gootanii sin barbaadu maalidhaa fi imbaasii wajjin achittuyyuu harraayyuu waa'ee kana haasofneetoo isin tiktook irraa immoo maalidha maal jechaa jira amma ololoo fuullee barbaadu ani sa'aatii kanatti beektanii. Dhugaa jirtu. Warri dandeessan viidiyoo kanallee utuu waraabuu baattanii na gammachiisa. Sani achi immoo ani iddoo rafee na kaasaniitoo gara imbaasii akka hin deemu kan na godhanii beektanii ani waan kana ati lubbuu amma keessan xumurranii ati amma ganni ati yoo ati waan takkaarra geesse ati bilbila ati gizee achi waan takkaa dubbatte biree qofatti minuti bilbilaan walitti himna waan isin gettan bilbilaa sirraa fuudhee uummatatti himna ati uummata kanatti dhiyaatin. Maal isinitti fakkaate amma ani amma maal isinitti fakkaate baay'ee riikardii Riikardis goota godhaniis dhiisaniis sodaadhee osoo hin taane nan beekaani. Dura reeffi intala kanaa haala irra jiru haa beekamu maalidhaaf isinitti fakkaate tokkoffaa irratti intalli kun ati deemtu malee imbaasiiwwan gaana biraa kaasan dhaggeeffadha. Isin akka
hoggaa kan sammuu qabaatan ta'e jechuudha dhaggeeffadhaa. Uummanni sammuu maal qabaatee ati naasa'e? Maalidhaa fi rakkina biraa keessa hamma gallu nuti illee cinqii biraa keessa hamma gallu haalota sisirreessuu qabdan sisirreessu. Namni immoo hin sobda jettani koottaatii ofii keessanii dalagsifadhaatii haala jiru sisirreeffadha. Asirratti siifan deebisanii qooyi lubbuutin. Dhaggeeffadhaa uummata Oromoo siifan as daltaa miti. Yaa as jiran nagaa. Hundi keessanii dhaggeeffadhaa. Ani shira hin jaaladhu. Ani shira jechuun dubbii xaxuu hin jaaladhu. Dubbii sirrii hin jaaladhu. Dhageessanii miti isin hunduu akka qabbanii urgeessaa ijoollee jaarsummaa ergitanii gaafa ijoolleen jaarsummaa sanii dubbattee dhuftu soba jettanii ijoollee hanga amma reeffa siitii fi hojjeta ijoollee nyaataa jirtan isin hunduu asirra jirtan hin beektan. Dhugaa walitti himna. Ani soba hin beeku kanaaf namni natti aara. Qoy tigisti kan dhugaadha jedhaa jirtaare kan mucaa kanaatiif jira. Ani nan gadi fasiifan qooyi hamma dhugaa ta'ee soba ta'ee rabbii fi dachee walitti beeka. Ka'isii dhugaa rabbii fi dachee sana walitti beeka. Abbaa dhugaa si awwaale rabbi awwaala isaa haa tuulu. Garuu waliin qabsiisin mucaanni kun sirrii dubbataa jira hin baasiin natti sirrii dubbataa jira siifan wanti nan isin jiruuf ijoollee ta'e tana beektu shira isaanii xaxanii. Komentii ilaalinee hissoba bicaan reeffa bira dhaqne kan bitteessinee hin baasidha. Imbaasii dhaqee gaafatee dhufe borummoo yoo rabbi jedhe iftaan reeffa dhaqee laalee maaliin akkasiin duute qoratee dhufee nutti hima. Sinii galee miti? Dhaggeeffadhu gannee maalni ishee tigist kan qabbannee fi kana walitti hin fidin kan qabbannee dhugaan harka waaqaatiif harka keenya jirtii jedhe inni kun garuu imbaasiin natti hime malee bakka seeraa miti bakka manaaf miti jedhe. Kanuma siin jenne kanuma micciirina akkasitti sinaan jechaa jira meen kan qabbannee na fakkeenya sii godhe. Micciirinaan jedhini maal micciirre nuti sirriirra jirraa osoo sana siimati lubbuu siimati mee.